galchame taphataa sirratti isaati. Taphataan kun umrii damarratti argama dargaggeessa abdii garee kubbaa miilaa Portugal jedhamee leellifamaa jirudha. Kontiraataa waggaa 5tiin Wolvesiif kan mallatteesse. Taphatichi taphoota 30 Braagaadhaaf taphatee goolii 7 galcheetii jira. Bara 2020 irraa eegaleetti garee kanaaf taphachuu irratti kan argamu. Amma kontiraataa hamma bara 2029 kilaba Wolves waliin isa tursiisuudha kan mallatteesse. Odeeffannoo biraatti on darbu Juventus arganna leensaa duraanii Bologna Thiago Motta leensaa haaraa taasisuudhaan kan muude leensaan ganna 41 kun taphataa sara gidduu ta'uudhaan garee biyyaalessaatiif kilaboota hedduuf akkasuma taphateeti kan jiru. Amma hanga bara 2027 walii galtee waggaa 3tiin Juventus leenjisuudhaaf kan walii galee. Thiago Mottaan bara dorgommii darbe Bologna keessatti yeroo gaarii dabarsuu isaatiin wal qabateeti Juventusiif kan kaadhimame. Juventus Massimiliano Allegri hojiirraa erga geessee booda bakka isaa Mottaa qacaruu isaati kan ifoomse. Mottaan bara darbe Bologna leenjisaa sadarkaa 5ffaadhaan xumursiisuun ni yaadatama. Hirmaannaa Champions League Europa akka argatuufis gargaareeti jira. Bolognaan klaba Serie Italy keessatti bara dorgommii kan haaraa dhufu kana keessa Champions League keessa hirmaatudha jechuudha. Erga mallattoo isaa kaa'ee booda yaada kennee jira. Thiago Mottaan boqonnaan haaraan kilabiin guddaan Juventus leenjisuuf naa kenne baay'ee na gammachiisee jira. Baay'ee itti gammada. Namboona jedheeti jira. Abbootii qabeenyaa fi hoggansa akkasuma kanneen alaabaan Juventus ol ka'ee akka balali'uuf jedhanii hawwii koo fi akkasuma deeggartoota gammachiisuudhaaf yaadanii gara kana na fidan baay'een galateeffadha jedhee jira Thiago Mottaan. Thiago Mottaan Barcelona, Atletico Madrid, Genoa fi Paris Saint-Germain taphatee jira. Yeroo taphataa turetti osoo leenjisaa olaanaa Spezia hin ta'in dura miseensa garee Genoa ta'uudhaan erga tajaajilee booda itti gaafatamummaa Bologna kan fudhate. Bologna keessattis yeroo gaarii dabarsuudhaan amma leenjisaa kilaba guddaa addunyaa kanaa Juventus ta'uudhaan kontiraataa waggaa 3tiin hamma bara 2027tti mallatteessee jira. Umrii 41 irratti argama. Thiago Mottaan leenjisota kubbaa miilaa keessatti egereen isaanii ni miidhaga yookiin sadarkaa olaanaa irra ga'uu danda'an jedhaman keessaa Thiago Mottaan isa tokko jedhamaati kan jiru. Miroslav Klose argana leenjisaa Nuremberg ta'uudhaan kan qacarame. Shaampiyooniin addunyaa lammiin Jarman Miroslav Klose kilaba Bundesliga B Jarman Nuremberg leenjisuudhaaf kan walii galee. Leenjisaa gargaaraa ta'uudhaan Hansi Flick jalatti Bayern Munich keessatti kan hojii leenjisummaa eegale. Miroslav Klose bara 2022 irraa eegale ammoo kilaba Austria kan diviziyoona tokkoffaa keessatti argamu Atas jedhamu leenjisaati kan ture. Miroslav Klose taphoota 137 garee biyyaalessa Jarmaniif taphateeti jira. Gooliiwwan 71 galchee jira. Waancaa addunyaa bara 2017 Jarman waliin shaampiyoonii ta'ee jira. Miroslav Klose Nuremberg kilaba seena qabeessa Jarmanii. Kilabiin kun yeroo 9 Bundesliga Jarman fudhatee jira. Isa caaluudhaan rikoordii kan qabu Bayern Munich qofa. Bayern Munich yeroo 33 shaampiyoonii Jarmanii ta'uun isaanii beekama. Isa taanii Nurembergidha kan yeroo hedduu shaampiyoonii Bundesliga Jarman ta'e garuu waggootaaf rakkataa jira. Kilabiin kun waggootaan 11 dabarsine keessaa waggaa tokko qofa kan Bundesliga keessa hirmaachuu danda'e. Innumtuu bara 2018-19 gara Bundesliga B'tti kan sigaate jechuudha. Yeroo xumuraatiif Bundesliga Jarman kan ta'e bara 1968 ture Nuremberg jechuudha. Kilaba seena qabeessa kana leenjisuudhaaf kan qacarame Miroslav Klose Bundesliga B bara darbeen sadarkaa 12ffaadhaan xumure. Kilabiin kun erga bara 2018-19 gara B'tti sigaatee gara Bundesligaatti deebuudhaaf rakkataati kan jiru. Erga mallattoo isaa kaa'ee booda yaada kennee jira. Miroslav Klose kilaba seena qabeessa kana leenjisuu kootti baay'een gammadee jira. Miira gaariitu natti dhagahame erga leenjisaa kilaba kana ta'uu koo baree booda jechuudhaan Miroslav Klose kan dubbate. Feyenoord leenjisaa haaraa Biraan Briskee qacaree jira. Kilabiin Neezerlaand Feyenoord bakka Arne Slot leenjisaa kana kan qacare. Arne Slot leenjisaa kilaba Liverpool ta'uun isaa ni beekama. Lammiin Deenmaark leenjisaan kilaba Sparta Praag Biraan Briskee nama kontiraataa waggaa 3tiin leenjisaa haaraa Feyenoord ta'uudhaan kan qacarame. Leenjisichi bara 2022 irraa eegaluudhaan kilaba Sporting Black
leensuudhaan waancaa Riippaabilika Cheek lama walitti aansanii fudhatanii jiru. Bara kanas waancaa Cheek milkeeffatanii jiru. Yeroo gaariidha Riippaabilika Cheek keessatti kan dabarsaa turani. Amma leensaa haaraa kilaba Feyenoord ta'uudhaan kan qacaramanii bara 2019 yeroo kilaba biyya isaanii Michiland leensaa turanis shaampiyoonii Super Liigaa Daanish taasisuun ni yaadatama. Leensaan kun ragaan isaanii akka akeekutti yoo ta'e riikardiiwwan fooyyee qabaachuu isaaniiti kan namatti mul'isu. Amma bakka leensaa Arne Slot bu'uudhaan leensaa kilaba Feyenoord ta'anii qacaramuu isaaniiti BBC'n kan gabaase. Odeeffannoo biraatiin hoogganaa waldaa kubbaa miilaa England Mark Bullingham argana walitti dhufeenya addaa Gary Southgate waliin hin qabu jedhani. Gaalee isaan gara biyyaalessa England Gary Southgate kontraanni isaanii kan garee biyyaalessa England waliin qaban muddee dhufu goolabama. Southgate waggoota 8 siquuf garee biyyaalessa England deemsanii jiru. England keessatti sochiin isaan gochaa turan gaarii ta'us garuu waancaan dabalamuu dhabuun ammallee England leensoota akka kumattuuf sababa ta'ee jira jedhamaati kan jiru. Gaarii Southgate's leenjitoota kanneen keessaa kan sadarkaa olaanaatti yookiin England sadarkaa fooyyeedhaan xumurte jennu waancaa Awurooppaa marsaa darbeetti liidhaan mo'amanidha. Tapha sanaan ala England sadarkaa olaanaadhaan waancaawwan addunyaa fi akkasuma waancaa Nations League dabalatee waancaawwan gurguddaa irratti imalli ishiin taasiste akkasuma miti. Waancaa bara kanaa garuu biyyoota ni fudhatuuf tilmaama argatan keessaa gareen Gaarii Southgate leenjuu England jechuudha waancaa Awurooppaa boru eegaluu kana irratti jechuudha. Dhimma kanaa fi kanneen biroo irratti kan dubbatan Mark Bullingham ani hariiroo addaa yookiin walitti dhufeenya addaa leensaa kana waliin hin qabu garuu turmaata isaaniitiin wal qabatee waancaa Awurooppaa deebiitee ni dubbanna. Gareen isaanii maal ta'a kan jedhu ni murteessina jedhanii jiru. Southgate's waa'ee turmaata isaanii irratti torbee darbe keessa wanti haasaan ture. Keessattuu akka yaada isaaniitti yoo ta'e waancaa Awurooppaa kana irratti waan gaarii yookiin qabxii gaariin fiduu ta'e fedha kootiin hojii leenjisummaa garee biyyaalessa England gadhiisee jechuun isaanii inni yaadatama. Sanas ta'e kana garuu leensaan kun turmaanni isaanii kan xumuramu muddee 20 bara 2024 waan ta'eef sana booda waan ta'u walumaan kan ilaalu ni ta'a. Leensaan kun garicha kan gadhiisan yoo ta'e leensaa kilaba Manchester United ni ta'uu fi kan eegamaa ture. Ammatti garuu kilabni Manchester United Erik ten Hag kilabicha keessa tursiisuu isaatiin wal qabate kanaaf Gaarii Southgate carraa Manchester United leensuu dhabanii jiru. Gareen isaanii achuma England ta'uu mala kan jedhanis ni jiru. England erga bara 1966 waancaa addunyaa argattee as waancaa tokkos argattee hin beektu. Bara kana waancaa Awurooppaa Jarman qopheessitu irratti waancaa kana fudhattee seenaa kana ni geeddarti immoo akkuma baratame England maqaadhuma qofa baattee itti fufti kan jedhu kan walumaan ilaalu ni ta'a. Odeeffannoo biraatiin Lionel Messi arganna. Lionel Messi Inter Miamiin kilaba koo xumuraa keessatti kubbaa miilaa dhaabuu danda'u ta'uu malee jechuudhaan kan akeeke torbee booda waggaa 37ffaa isaa ni kabajata. Lionel Andres Messi turtii miidiyaa ESPN waliin taasise irratti dhimmoota garaagaraa irratti dubbatee jira. Messi egeree kubbaa miilaa isaa irrattis akkasuma kan dubbate ammatti kilaba kana keessatti yeroo gaariin dabarsaa jira gammachuus qaba. Ammatti kubbaa miilaa dhaabuus kaayyoo hin qabu garuu kubbaa miilaa kan dhaabu yoo ta'e asuma kilaba Inter Miami keessatti dhaabuu danda'a jechuudhaan kan dubbate. Lionel Messi bara 2004-21 Barcelona keessa taphatee jira. Barcelona keessa erga ba'ee Paris Saint-Germain hanga bara 2023 ture. Bara 2023 kaasee ammoo Inter Miami keessatti kan taphataa jiru. Inter Miami keessattis achittis yeroo gaarii dabarsuu irratti argama. Messi turtii kana waa hedduu kaasee jira. Seenaa kubbaa miilaa keessatti gooliin ati jaallattu tami jedhamee gaafatamee jira. Bara 2011 gooliin Real Madrid irratti galchee goolii akkaan jaalladhu jedheeti jira. Murteessituun ati hin daganne tami jedhamee akkasuma gaafii dhiyaateefis waancaa addunyaa Qatar qopheessite irratti Firaansiin injifannee gooliin ittiin waancaa fudhanne sun yoomuu yaadannoo ta'uudhaan kan na waliin turte jechuudhaan kan dubbate. Sanaan ala immoo namoota beekamoo keessaa namni wal argee suuraa waliin ka'uu barbaadu Michael Jordan jechuudhaan kan dubbate. Dhumarratti qophii sinaafiira safiyaamee jira. Taphataan sirra gidduu kilaba Borussia Dortmund Emre Can umrii 30ffaa isaatti garee biyyaalessa Jarmaniif kan yaamame. Sababni inni yaamameef taphataan sirra gidduu kilaba Bayern Munich Alexander Pavlovich sababa dhibee tonsilii yookiin huba qoonqootii wal qabatee garee biyyaalessa Jarman ala ta'uusaa hordofeeti garee biyyaalessa Jarmaniif kan yaamame. Waancaa Awurooppaa boru eegalu kanaaf taphataan kun kan taphatu ni ta'a.
taphataa kana yaamuu isaatii wal qabatee leenjisaan kilabicha garicha Yuuliyaan Negirismaan yaada kennanii jiru. Taphataa muuxannoo qabuu fi dhiibbaa dandamachuu danda'u garee keenya keessaa qabaachuun nu barbaachisa waan ta'eef taphataa kanaaf waamicha goone jechuudhaan kan dubbatanii bakka isaa taphattoonni kanneen akka Liyoon Goreeskaa fa'aa carraa yaamuu ni qabu ture. Odeeffannoo koo xumuraatiin Tottenham Hotspur argannaa waliigaltee Tongaayino Dombolee adda kutuudhaaf akka murteesseedha kan ibse. Taphatichi kontraanni isaa bara kana keessa kan goolabamu. Taphataan kun egaa yeroo gara Tottenham Hotspur dhufu waa hedduu kan jedhamaa ture keessattuu gatiin riikoordii jijjiirraa kilaba Tottenham Hotspur paawundii miiliyoona 53.8 itti bahe ga'umsa inni kilabicha keessatti mul'isee wali madaalu jedhameeti kan qeeqamu. Sanaan ala inumaayyuu kilaboota hedduu keessa ergisaan taphachaati kan ture. Kilaboota kanneen akka Olympic Lyon, Napoli fi Galatasaray ammatti kontraanni isaa akkuma murameen kilabicha ni baajedheeti jira. Kanammoo taphaticha waliin dubbannee murteessine jechuudhaan Tottenham Hotspur kan dubbate.